Saatalaayitii mul'ise gaazexeessitoonni OMN akkasumas maatiin haala keessa jirra jedhan halkan guutuu sakattaa bulanii ijoollee sirkeenyaa akkasumas barattoota feeffataman kee jiru. Haalan irra jiru baruudha kan hin barbaadu. Mana murtiitti dhiyaachuus qabameedhaan dhiyeessuu. Turtii addaa daayireektara olaanaa miidiyichaa Girmaa Guutamaa himannaa abbaa langeen irratti dhiyaate irratti. Stoorii tokko akka fakkeenyatti dhiyeessuu hin danda'an waan jedhan kanaaf takka jechuudha akka fakkeenyatti takka akka egzibitiitti dhiyeessuu hin danda'an that I'm sure. Yaada garee walabummaa miidiyaa falmu CBJ dabalannee kaanis qopheessinee simbiraan geenya ammayyuu taanaadha. Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin dhimma Abbayyaa irratti gamtaa Afrikaa jalatti waliigaltee irra ga'uuf mariin guyyoota 11 darbaniif taasisaa turan waliigaltee malee xumurame. Gama kaaniin suuraawwan saatalaayitii samiirraa kaafaman hidhi Abbayyaa Itoophiyaan waggoota 9 ijaaraa jirtu bishaan qabachuu eegaluu mul'isaniiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa ifatti guutuu eegaluu isaa hin himne Firaafolee Dhugaasa. Waxabajjii 27 hanga adoolessa 9 gidduutti suuraawwan saatalaayitiin kaafaman hammi bishaanii hidhaa haaromsaan duubatti qabamee jiru ol ka'uu agarsiisu. Gaazexeessaan BBC suuraalee saatalaayitii kana xiinxalaa ture Benjamin Streek amma durallee waqtii gannaa hammi bishaanii ol ka'ee mul'ataa tureera jedha. Ogeessa qonnaa naannichaa irraa qulqulleeffachuun akka hubachuun danda'ametti bakka hidhi haaromsaa itti argamu Beenishaangul Gumuz Guubaa keessa roobni cimaan waqtii gannaa roobaa jira. Mootummaan Itoophiyaa hidhaan kun guutamaa jiraachuuf dhiisu irratti BBC wanta mirkaneessee hin qabu. Haaluma wal fakkaatuun mariin hidha haaromsaa jaarsummaa gamtaa Afrikaan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti eegalamee ture waliigaltee malee xumurameera. Mariin guyyoota 11f bakka taajjabdoonni 11 fi ogeeyyiin jiranitti gaggeeffame kun wiixata galgala sa'aatii 3tti waliigaltee malee xumurameera jechuun ministeerri bishaanii, jallisii fi enerjii Dr. Silashii Baqqalaa ibsaniiru. Dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii akka BBCtti himanitti gamtaa Afrikaa jaarsummaan marii kanaaf mahaala mijeesseef gabaasa barreessaa jirra jedhu. Bishaanatti of duratti akkamitti akka ittiin of gargaarru achirratti biyyattii dhoorguu barbaadu jira. Bishaan kanarraa akkam fayyadamu. Piroojeektii biraa akka hin hojjenne jechuudha. Piroojeektiin tokko hin jiraami. Kan biraa irratti cufuu barbaadu kan ammoo hin fudhannee kana waan ta'eef addaan faca'eera. Innaa kan ammoo gabaa Afrikaa biratti galchineera seekreteerri. Torban darbe Itoophiyaan dhimmootni irratti walii hin galamne gara yeroo biraatti haa darban jechuun ishee gama Misiriin fudhatama dhabuu miidiyaaleen Misirii gabaasanii turan. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti koronaa vaayirasiin namoota 212 irratti argamuu ministeerri fayyaa beekseera. Kanaanis lakkoofsi waliigalaa 8,181 ga'eera. Kanneen dhibee kanaan lubbuun isaanii darbe immoo kanarraa 7 dabalatee 446 qaqqabe. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii miiliyoona 13 immoo caaleera. Kanneen keessaa miiliyoonni 1 torbee darbee keessa kan qabaman. Biyyoota namoonni hedduun vaayirasichaan qabaman immoo Ameerikaadha. Tibbana hokkara Oromiyaa fi Finfinneetti qunnameen kanneen qabeenya jalaa barbadaa'eef mootummaan akka beenyaa kanfalu paartiin Izeemaa gaafate. Dhaabichi feesbuuk isaarra akka ibseen mootummaan nageenya uummataa waan hin eegneef akka beenyaa kanfalu gaafatu isaa ibseera. Miseensonni poolisii lama Biraaziil magaalaa Sao Paulotti yeroo morma dubartii gurratti tokko ifata maran deebi'aa. Miseensonni poolisii lama Biraaziil magaalaa Sao Paulotti yeroo morma dubartii gurraatti tokko irraa jilbeenfachuun lafatti qarqaban viidiyoon mul'isuu agarsiisee booda qorannoon eegalamuun ibsame. Midhamtuun haadha qabeenyaa mana dhugaatii xiqqaa tokko taate kun harki ishee hidhamuun booda poolisoota lameeniin fudhatamteetti. Oduu biraattan darbaa gaazexeessitoonni OMN kan waajjirri isaanii mootummaan waajjirri muummee Finfinnee jiru torban lamaa dura cufame ergasii hojii akka hin deemne ibsan. Ergaa saba walitti buusuu dabarsaniiru jechuun mootummaan seeraan gaafachuuf qorataa akka jiru ibseera. Gaazexeessitoota miidichaa kana keessaa Guyyoo Waariyoo, Guyyaa Dheengaddaa qaamoleen nageenyaa maatii isaa Boorana jiran doorsisuu BBCtti himeera. Kan sa'aatii 7tti maatiin teen baay'inaan nageelle Boorana qubatti mana maatii teenna man 7 halkan guutuu sakattaa bulanii ijoollee sirkeenyaa akkasumas barattoota feeffataman kee jirtu namoota 5 qabatanii waajjira kaampii poolisaan naqanii Guyyoo Waariyoo haadha warri isaa waliin as dhufee jira. Is gabbaasu baannaanii hundi keessan isan guurraa jedhanii maatii guutuu tiriitiin godhuu jiranii
Anammoo maatii guutuu bilbiluu jira. Hanqaan mootummaa irratti ayya akkama ta'een beeka. An gaazixeessa hojii gaazixeessummaa hojjechuu jira. Kanaafuu qaama sodaaddiin qaba. Qaamaan sodaaddoo jiraatu qaama leellan irra raawwachuuf deema. Kamiidhaan irraa hin ga'u. Mootummaa yoo na barbaadu saatii kamittiyyuu waraantummaa seera qaba jedhi yaadde dhuga jirtiin himaa warri keenyammoo waan miidhamuuf hin qabu. Yeroo baay'ee torchar na godhuuf gareen gargaraa artii birteessee itti bilbilanii beektaa itti bilbilanii haatee waliin jirran aan jedhan torchar na godhuuf beektaa saayikoloojikaali. Hanga ammaa akka mirkaneessinetti gaazexeessaan OMN to'annoo jala jiru Mallasaa Dirribsaa qofaadha. Haa ta'u malee haati warraa isaa Addee Taaddalachi Margaa erga hidhamee booda erga hidhamee booda abbaa warraa ishee waliin akka waliin hin dubbanne BBC'tti himteetti. Hanga har'aatti garuu sagalee isaas waan hin dhageenyeefu waan tokko safaana kontaaktii waan tokko waan hin qabneefu maaliif akka qabame balleessaas maal akka ta'e waan tokko waan hin beeknu qabu jechuudha nama. Daddachatti egaa wanta dhiyaate natti hin fakkaatan. Otoo dhiyaate yookiin bilbilee nutti himu jedhee yaada. Isinii bilbila eegaa nuun jedhu malee inni dubbisna yeroo jennu nuuf hin eeyyamanii jechuudha. Maaliif yeroo jennuun immoo hin danda'amu bakka waan hin danda'amnee fi dubbisuun hin danda'amu jedhanii nu deebisu. Haga gaafa qidaametti alaalatti argeen ture gaafa sana gaanu ilaasisan alaalatti haala inni irra jiru baruudha kan hin barbaadu. Mana murtiitti dhiyaachuus qaba jedhan dhiyeessuu lakkii homaa balleessan qabu akkanumaa fi jedhan immoo ofiin gallakkisuudha bakka mirga isaa akka eeganiifidha kan hin barbaadu. Galgala kana BBC waliin turtii kan taasisan hoogganaan pirees seekreetariyaatii waajjira ministeera muummee obbo Nugusuu Xilaahuun summii miidiyaaleen facaasaniin lammiileen lubbuu dhabuu akkasumas biyyi diigamuu hin qabdu jechuun dubbataniiru. Haa ta'u malee dhimma himannaa gaazexeessitoonni akkasumas hooggantoonni OMN rakkoo nageenyaa isaanii fi maatii isaan irra ga'u dubbataniif qondaaltota abbaa alangaa akkasumas kaan irraa qulqulleeffachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Gama kaaniin dhaabbatii walabummaa miidiyaa fi gaazexeessotaaf falmu Committee to Protect Journalists CPJ jedhamu dhimma Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibseera. Ta'us intarneetiin rakkoo ta'uu dhaabbatichatti bakka buutuun biyyoota Saharaa gadi Mutooki Muumoo BBC'tti himteetti. What we can say right now is that we're deeply concerned about the internet shutdown. Amma kan jechuu dandeenyu intarneetiin cufamuu isaa walabummaa miidiyaa irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhu irratti yaaddoo qabaachuu keenya. Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane biyyootii birootti yeroo intarneetiin cufamu gaazexeessitoonni hojii isaanii hojjechuu akka rakkatan dhaabbileen mirga namoomaaf falman akka keenya dhugaa lafarratti ta'aa jiru adda baafachuuf akka itti cimuu fi lammiileenis odeeffannoo gahaa argatanii murtee fudhachuu akka hin dandeenye akka isaan godhu agarreerra. Gama walabummaa miidiyaan yeroo laallu yaaddoon keenya inni guddaa fi kan nuti irratti caalaatti xiyyeeffannee jirru cufamuu intarneetiidha. Namootni intarneetii salphaatti fayyadamuu danda'uu qabu jennee amanna. Taatee amma torban laman kana keessatti uumameen durayyuu nuti bara 2019tti hokkora siyaasaa yookaan ammoo qormaata biyyoolessaa wal qabatee Itoophiyaa keessatti intarneetii cufamuu isaa irratti yaaddoo qabnu kaafneerra. Akkasumas hidhamuu gaazexeessitootaa irratti duraanuu odeeffannoo walitti qabuun yaaddoo qabnu ibsineerra. Jalqaba bara 2018 keessa jijjiirama haaraa dhufe jedhameen walabummaa miidiyaa irratti waadaan galame akka nuti abdanneetti haala qabatamaa fi guutuun hojiirra oolaa hin jiru. Dhimma OMN wal qabatee daayireektara olaanaa dhaabbatichaa Girmaa Guutamaa dubbisneerraa kunooti. Biiroo keenya waan keessaa fuudhachuu barbaadan keessaa fuudhanii biiroo nurraa cufanii amma biiroo seenaan jirru gaazexeessonni keenyas wakabaa guddaa keessa jiru. Parsanaalillee amma fakkeenyaaf caaltuu tufoo bakka isiin duri kireeffattee jiraatu dhaqanii fiizikalii attaak godhuudhaaf jechuudha. Akka carraa ta'e ammoo isiin anillee mana kiyya dhufanii sakatta'anii amma achiin dhiqee bakka biraatan jira. Akkas haala hamaa tokko keessa jira jechuun dandeenya. Jarri kana godhan eenyu? Caaltuu kun ammoo warruma vijilaantee wayiiti warruma isiin akka ni jira hojjettu beeku gartee warra aarii irraa qabu akkas fakkaata malee warra mootummaan fakkaatu. Kiyya mana dhufanii sakatta'an oofishaalii warra poolisiiti. Poolisii Finfinneeti? Ani hin gaafanne waan waraqaalee hin qabane beektaa namuma daddarbanii bakkaawanii jedhanii cabsanii seenuu qawwee qafaa qabda jedhu. Akkas jechuun there is no way keessaa dhuftanii maali aarii guddaa qabu attaakillee nama godhuu danda'u. Kanaaf hedduu hin beeku I don't know but they are in uniform keessa jiru uniform poolisii. Erga miidiyaan cufame amma torban lama gaazexeessaan keessan to'annoo jala oolee Mallasa Dirribsaa ta'uusaa qofan beeka ka biraa jiraa? Anilleen kan quba qabu isuma jechuun amma ijoolleen beektaa dhodhokatte silkii dadhaamsanii jiru. Hedduu waliin quba hin qabnu because socho'aan jiru waan ta'eef. Wanni akkasii kun akkasii mudachuu danda'u
hojii keessan irraas ta'uu danda'a akeekkichisa kana dura isinii kennamaa ture irraas ta'uu danda'a akkasiin mudatuu danda'u yaaddanii turtanii. Stoorii meeteksan iddoo jala buunee gabaasaa turre waan ta'eef wattaaddaroonni aaran dhufaniitiin gaazexeessitoota keenya fa'aa attaak godhuudhaaf akkas waan akkasii mudatee hin beeka. Akkana mootummaan qawwee poolisiitti illee nutti ergu kun garuu kuma jalqabaati. Tarii ajjechaa Hacaaluu wajjin waajjirri keessan cufamuu wal qabata jettee yaadda moo durumaa yaadi ture jettee tilmaamta? Laalle nu intelligensii qabna intelligence information nu qabnu akka nu cufan yeroo maraa warri Amaaraa warri Ba'aadeen durii kun jechuudha walgahii cufarratti gaafiin isaanii Jawaar Mohammad jedhamu OMN cufamuudha. Ajandaa amata 2 deemaa turedha. Warra kana nurraa cuftan malee kana nurraa hiitan malee kana nurraa ajjeeftan ariitan malee waliin kaanee mootummaa taanee itti fufuu hin dandeenyu dhiibbaa akkasiit ajandaa akkasiit ture. So we knew akka nu cufan inuma beekna jechuu hin dandeenya because ajandaan kun akkuma sitti hime ajandaa yeroo mara warri paartii Amaaraa kaasu yeroo mara. Hojii keessan irratti amma qeeqi guddaan kan dhiyaatu naamusa yookiin immoo eetiksii gaazexeessummaa eegnee hojjetaa turre wanta balaaf nu saaxiluu hin dalagne jettanii yaaddu hojiiwwan garaagaraa keessan yeroo laaltan isin. Stoorii tokko yoo hojjetan gaazexeessonni keenya stoorii san one-sided story akkam taane balance godhuudhaaf iyyaadha. Story balance hin taane dabarsanii hin beekne. Particularly news jechuudha. Contentii OMN produce godhuu irratti etiksii gaazexeessummaa eegneetu hojjenne. That I can assure you. Garuu ammoo opinionii namoota adda addaa fakkeenyaaf yoo walgahiin tokko yookaan mormiin tokko jiraate namoonni achirra waa dubbatan kontentii kennaa miti san opinion hin dabarsine san namoota adda addaa aarsuu kan danda'uu jechuudha. Kun ammoo amaluma miidiyaati malee it's not specific to OMN. Wanni addaa kenna maali? Stooriin media landscaping biyya sanii kaabaa kanaan dhufaa narratiivii isaanii gadi lakkisuun nu ammoo we counteract that. San karaa kibbaatiin dhufanii sun hin jaalatan isaan so walti bu'iinsi achirraa kaa malee dhugumaan sirna gaazexeessummaa yookaan eeksii cabsinee wanni akkasii totally kijiba sun. Amma himannaan guddaan mootummaan Abbaa Alangaa Dabalatii kan isin irratti kaasee gabaasi isaanii yookiin immoo hojiin keessan kan saba walitti buusu kan hokkara uumu kan jeequmsa uumu kan nagaa uummataa dhowwuudha. Isa kanarratti deebiin kee maali akka daayireektara dhaabbatichaatti? Stoorii tokko akka fakkeenya dhiyeessuu hin danda'an waan jedhan kanaaf akkana shuuriyu. Isaanii fi saba walitti buusuu jechuun waa'ee fakkeenyaaf waa'ee sabaa dubbachuun saba walitti buusuudha. Mee OMN saba walitti buusuudhaaf kana hojjete jedhanii arkaayivii keenya keessa takka baasanii takka. Sun sani waa'ee sabaa OMN particularly haga dhiyeenya kana mana sabaaf sablammii Itoophiyaa goone beekta. Nu afaan biyya kana afaanota 18 COVID-19 fight godhaa turre. Dhugaa yoo dubbannee namni OMN hordofu kan beeku himanni isaanii kun kijiba absolute lie akka ta'e akka beeku an shakkiin qabu. Egaa amma Jawaar erga waajjira keessan gaggeessuu dhiisee siyaasatti makamee asii dhaabbatichi kanatti hooggantu sagalee mormitu ta'eera jedhanii kan qeeqan jiru. Qondaaltonni mootummaallee kanarra deddeebiidhaan dubbataa turan. Kanarratti deebiin kee maali? Dhugaa dubbachuudhaaf gara miidiyaa sanii yoo dhufan callisee hin dhufne negotiate godhee hin dhufe. In the long term professional independent media akka ta'u strategic plan amata shanii consultantii qaxarree baafannee akkasiin itti seenne siigalte. Sanuman carraaqaa ture hagan dhufe ani miidiyaachillee garjidduu fiduudhaaf agartee akkas yaalaa turre karaa mootummaa fi mormituu maani ka jedhanii hooggantoota mootummaa we have always invited them yeroo mara akka dhufanii mariiwwan adda addaa qopheessinu irratti hirmaatan. Ilaa obboleessi kiyya warroota biraa akkanuma silkiidhaan faan affeerra beektaa warra mootummaa kana xalayaadhaan dookumanti goonee jechuudha xalayaadhaan affeerra. Egaa erga himannii mootummaan sababa ittiin sin cufe ibseera. Ergasii booda akkati hoogganaa miidiyachaatti yaada si harkaa fuudheera poolisiin. Hin fuudhe. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya irraa kanumaan xumuramaa boroo walitti deebinaa halkan gaarii.